rakkoo shannawaa mattee rakkoo baanna irraanfatteedhaan inni adeessu gaafatan. Galatooma. Sunqoo jettee maaramoo innaa rakkoo shannawaa mattee rakkoo baanaan irraanfattee walaloo Zalaalama Barraarraan fuudhe. Akkuma beekamu jijjiirama amma dhufeetiin kaneeyyumaan kanatti biyya keessa jiru kunuu mallattoo jijjiiramaa ta'e jechuudha. Kana duuba immoo artistiin Oromoo jiraa hin jiru kana Oromoo miti alagaanuu ragaa ba'a. Presenteeshinii kanarratti yeroo waan madaaluu miti haa ta'uuti garuu gara fuulduraatti maaltu ta'uu qaba maaltu ta'e yeroo kanatti maaltu jira isa jedhu irratti artistiin Oromoo akka artii Oromootti waan ta'uu qabu akeeka itti himna jechuudha. Sirbaan qofa miti haasaanis akkasimoo akkas miti gachisiifame aangoon gaafa abbaan dhugaa dhaqee galma Mililik qabatu dhiigni Oromoo kan hin gammadin hin jiru. Kan biyya isaarraa baqatee waggaa 45 biyya alaa ture mootummaan amma jiru dhiiga Oromooti jedhee otoo amanuu baate biyyatti hin deebi'u. Haa ta'uuti immoo har'a maaltu ta'aa jira? Dhaabbileen lamaan hoggansi adda bilisummaa Oromoo fi hoggansi ODP siyaasa akkamii uummata keenya irratti taphachaa jiru. Kun kallattiidhaan nu ilaallata artistoonni. Amma nuun diinagdeedhaan nu ijaaruu miti. Waa'ee isaas nu gorsuu miti. Kanan qajeelfama fudhadhu miira hawaasa Oromoo irraa hin qajeelfama fudhadhaan. Qabatamaan uummanni Oromoo waan inni keessa jirurra artista ana qofaa miti artistoonni dabballee tokkorraa ergama fudhate kan sirbu yoo jiraate inni I don't know mirga isaati personally garuu miti. Har'a dhaabi kun lamaan otoo uummata Oromoo istirasii tapha siyaasaa uummata jidduutti taphachaa istirasii keessa nagalchaa jiranii artistiis uummata Oromoo mara istirasii keessa otoo jiru ammalan godhe seetan gaafa wantoota maqaa dha'ee nurraa dhoowwiya Lammaa nurraa dhoowwiya Abiy nurraa dhoowwa yaa biyya yookaan qeerrottan iyya gaafan jedhu dabballoon Oppiidiyoo bariitusaa feesbuukiidhaan maal jedhan beektu namoonni qaamaan illee beeku gurbattii kana qajeelfamni kan kennamuuf Asmaraarraa jedhani dhaabni hin galle gaafsan gurbattiin kun Shanee Abaawoti jedhan nan eeggadhe guyyaa dabballoonni Abaawoo Shanee gurbattii kana Oppiidiyoon qajeelfamatti kenneedhan waa tokkoon sinitti alootiin ani keessa jiru biizii taanu miti kana quba qabaadha. Silaa yeroo mijataan kana caalu hin jiru Oromoon ijaaramuudhaaf. Warren bilisoomneettan immoo ani wala boobne hin jenne bilisoomne irra hin jedhe malee bilisummaaf walabummaa gargar baasaa laala jechuun miidiyaan na fuuldura jiraafani. Dhaabbileen Oromoo maal argatan yoo jenne carraa wal ijaaruun namni kamuu ogummaa qabuun bilisummaadhaan ijaaramuudha. Waggaa 3-4 dura barbaannu akkamitti sooromuu dandeenya? Barbaannus immoo akkamitti yoomuu dandeenyaanis mirga. Mallattoo jijjiirama kanaati jechuudha. Qabni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi ODP walakkaa jiru kun dhaabbachuu qaba uummata keenyarraa.
Daafin malkaa dhagaa kolba galaafataa jedha abbaan kiyya yeroo baay'ee. Maal jechuu barbaaddennaan inni malkaa dhagaatti dhalate Gudar. Warra miidhaqanyiitu karaa malkaa dhagaa qaxxaamuree Gudar gabaa oole. Warri kolbaamu gorfoo gararraan ijoolleen tokkee kuttaa'ee hin beekne. Warri miidhaqanyiitu malaan rakkisu. Amma kolbi kun gaafa iyya dhagawasii gadee kaatee walakkaa gala. Jidduutti rakkate. Gaaf tokko warri miidhaafiin malkaa dhagaa kolba galaafateedha. Daafiin dhaabbilee lamaan kana ummata miskiina harka duwwaa qabsaa'ee jijjiirama kana fide jidduutti rakkisaa jira jechuudha. Akka nuti tasgabboofnee of ijaarree egeree biyyattii kanaa maal goone kamirra gorre kamiin haleeli jennaan irra kanniin kanaaf inni kun jalqabbii gaariidha doktar mariin kun itti fufuu qabda jettaniittu inni karaa nagaatiinis qabsaa'u inni karaa qawwee gatee galeeras kana gara fuulduraattis nani kadhanii jedhu si yoo jiraate waliin taatanii yaa artistoota Oromoo raabuleen asham jenne gara fuulduratti gatti ijaaramnu karaa diinagdeetiin karaa maaliitiin biyya kana akkamitti ceesisuu akka dandeenyu isarratti enerjii guutuudhaan akka deemnuuf isin waliin taatanii akka qajeelfama walii laannu malee qoba qobaatti ammoo maal kanaaf akkasuma godha kana booda dhugaa haasa'uudhaaf ummanni keenya tokko ta'eetu qabsoo kana kanaan ga'ee dhaabbilee lamaaniif immoo kan dhaabbilee hafaniif tokkotan nutillee garaa buleen waan barbaanne gochuu dandeenya jechuun barbaada itti yaadeen immoo kanaaf immoo itti guuta xinnoo tureen